obboloonni keenya deebisaniiru. Waa irraa si yaadachiisuuf malee warra amma dhuftanii. Dursee Isaayyaas waa'ee kanarratti akkuma dubbate sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isa in argaa. Warra gaaddidduu du'aa jala jiran niitiif ifni ni baha jedhee Isaayyaas dubbateera jechuudha. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti dubbatameetu jira jechuudha. Maal jedhe? Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa in arga. Warri gaaddidduu du'aa jala jiran ifni guddaan ni baha jedhee Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti akkuma dubbate saba dukkana keessa jiraachaa turan yookiin immoo garbummaa waggaa 5,500 Siyoonii keessa jiraachaa turaniif akkuma moofaa keessatti adabbii argaa turan rakkoo argaa turan sanaaf guyyaan kun guyyaa ifa itti bahan, guyyaa itti bilisummaa argatan, guyyaa itti garbummaan Diiyaabiloos ilmaan namarratti barreeffamee ture sun guyyaa itti tarsa'e, xalayaan garbummaa guyyaa itti tarsa'e, guyyaa itti haqame, guyyaa dhalli namaa itti maal ta'e bilisummaa itti argate waan ta'eefidha jechuudha guyyaan. Kanaafuu halkaniin cuubamuun isaa tokkoffaa kan barbaachisee fi saba dukkana keessa jiru sana ifa bariitti baasuudhaaf yookiin immoo ifa bara baraa isaanii kennuudhaaf jecha akkuma obboloonni keenya kaasan halkaniitiin sa'aatii sanatti cuubameera jechuudha. Lammaffaan immoo kana wal qabsiisnee gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa halkan sa'aatii 6tti. Cuuphamuun isaa halkan sa'aatii meeqa? Sa'aatii 10. Du'aa ka'uun isaa halkan sa'aatii meeqatti? Du'aa ka'uun isaa halkan sa'aatii meeqatti? Sa'aatii 6tti. Akkasuma lammaffaa deebi'ee dhufuun isaallee halkanidha jedhaniiti abbootiin keenya kan nu barsiisan yookiin immoo kan isaan nutti himan jechuudha. Kun immoo sababa guddaa qaba jechuudha. Sababi isaa akkuma amma kaasne dukkana saba dukkana keessa jiru ifa bara baraatti Siyoonii keessaa gara gannataatti dukkana keessaa gara ifaatti baasuudhaaf jecha Waaqayyoon fedheetii jechuudha. Kun fedhii isaati. Fedhii isaati jaalala isaati. Jaalalaa fi fedha Waaqayyoo immoo homtuu daangessuu hin danda'u. Kanaafuu kun kan agarsiisu jechuudha dukkanichi halkanitti aansee kan dhufu maalidha? Ifa miidhagaadha jechuudha. Fi kan nama hawwatudha. Dukkanni Siyoonii irraatii gara ifa mootummaa isaatti dhala namaa galchuudhaaf, dukkana du'aa jalaatii gara ifa jireenyaatti dhala namaa fiduudhaaf, dukkanaa fi abdii kutachiisaa keessaatii gara jireenya bara baraatti dhala namaa geessuudhaaf jecha kana hundayyuu halkan filateera jechuudha. Kan inni dhalateef saba dukkana keessa jiruuf dhalate halkan. Kan inni cuuphameef warra dukkana keessa jiruuf cuupha. Kan inni du'aa ka'eef warra dukkana cubbuudhaan qabamanii du'aniif ifa jireenya bara baraa isaanii kennuudhaaf cuupha. Ammallee otoo itti himamee jiru wangeelli mootummaa Waaqayyoo addunyaaf otoo lallabamee jiru ammallee namni dukkana keessa jira. Ammallee warra dukkana keessa jiran kana warra hojii gaarummaa hojjetanii galaa qopheeffatanii eeggatan dhufaatii isaa lammaffaatiin isaaniin fuudhee gara mootummaa isaatti galchuuf illee ammallee deebi'ee dhufuun isaa dukkanaan yookiin halkaniin jedhanii abbootiin keenya kan nu barsiisaniif kanaaf. Kanaafuu iccitiin kun iccitii guddaadha. Inni lammaffaan halkaniin cuubamuun isaa gugeen akkuma jalqaba kaasne halkan hin deemtu. Hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufee irra bu'eera. Obboleessi keenya sirriitti kaasne simbirroonni halkan akka deemuu hin dandeenye. Namni illee fakkeenya fudhatee namoonni ittiin akka namaa abaaran kaaseera jechuudha Museen. Soo kana waan ta'eef Yihuudoonni warri ammas mormaa jiran, warri kaleessas mormaa turan, warri waaqummaa isaa hin amanne caalatti immoo karaa argatanii dhaloota akka hin burjaajessineef jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sa'aatii kanatti gugeen hin deemtu. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu gugeedha jedhanii mormii akka hin kaasne dhaloota biraas akka hin burjaajessineef jedhee gugee sa'aatii kanatti hin deemnu kanarraa bu'ee jiru hafuura qulqulluudha jedhee nu mirkaneessuudhaaf kana kan inni taasise. Kanaaf ijjetichi iccitii guddaadha jechuudha. Sadaffaa irratti egaa kanadha. Hafuurri qulqulluun kun bifa gugeetiin buutee gooftarraa bu'uun ishee jechuudha. Sababa kanaaf. Inni biraan iccitii sadummaa fi tokkummaati. Kan ifa ba'e. Jalqaba akkuma kaasne abbaan ilmi koo inni nan jaaladhu isa kanadha isa dhagaa
Hafuurri qulqulluun bifa gugeen dhufee irra qubate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo galaana Yordaanos keessatti argamee cuupha. As keessatti wanti isin hubachuu qabdan sadummaa fi tokkummaa gaafa jennu fuulduratti hin baranna. Iccitiin kun irra deddeebi'amee yoo baratame malee namaa galchuu danda'a. Tokkummaa fi sadummaa Sillaasee gaafa jennu Sillaaseen meeqadha jedhee namni gaafachuu danda'a. Asirratti namoonni shakkan hedduu waan jiran. Sillaaseen meeqa? Sillaaseen tokkos sadis. Tokkodha jennee daangessuu hin dandeenyu. Sadiidha jennee daangessuu hin dandeenyu. Waan isin qabachuu qabdan. Sillaaseen meeqa? Tokkos sadis. Amma nama hin amanne tokkotti otoo kana himtanii maal jechaa jira jedheetu gaafitti ta'a. Hin galuuf iccitiin kun danda'a. Sadiidha gaafatiin nuti jennu waaqa sadii jechuu danda'a. Tokkodha immoo jennee gaafa immoo jalaas deebisnu immoo maal jechuudha jedhee sammuu isaa keessatti waan biraatu uumamaa jechuudha. Kanaaf Sillaaseen tokkos sadis gaafa jennu sadummaan isaanii sababa qaba. Tokkummaan isaaniis akkuma obboleessi keenya kaase sababa gahaa qaba jechuudha. Sadiidha gaafa jennu Sillaaseen sadiidha gaafa jennu sadummaan isaanii maqaadhaan qaaman gaheedhaan. Maqaadhaan gaafa jennu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Kaleessa seefa Sillaasee irratti hundi keessan dhaggeeffattaniitu yoo ta'e kadhannaa sana keessatti jechuudha. Waa'ee sadummaa fi tokkummaa Sillaasee sirrii taphattanii lafa kaa'eera. Maqaan Abbaa jijjiiramee kan Ilmaa ta'uu hin danda'u, kan Hafuura Qulqulluu ta'uu hin danda'u. Maqaan Ilmaa jijjiiramee kan Abbaa yookiin kan Hafuura Qulqulluu ta'uu hin danda'u. Maqaan Hafuura Qulqulluu jijjiiramee kan Ilmaa fi kan Abbaa ta'uu hin danda'u. Ol siquu fi gadi siquun hin jiru. Jedhee sirriitti addaan baasee teessumni isaanii tokkodha. Qaaman sadiidha. Maqaadhaan sadiidha. Gaheedhaan sadiidha. Garuu aangoodhaan tokkodha. Jiraachisuudhaan tokkodha. Fayyisuudhaan tokkodha. Murteessuudhaan tokkodha. Amalaan tokkodha. Jireenyaan tokkodha jedhee addaan baasee sirriitti taphattanii lafa kaa'e. Kadhannaa qofa miti barumsadha jechuu dandeenya. Kadhannaa qofa osoo hin ta'in barumsadha jechuudha. Kanaafuu sadummaan Sillaasee qaamanidha. Qaamni abbaan qaama mataa isaa danda'e qaba. Qaamni abbaa kan Ilmaa ta'uu hin danda'u. Qaamni Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu ta'uu danda'u. Wal jijjiiruun iddoo wal jijjiiruun qaama mataa isaa danda'e qaba. Abbaan qaama mataa isaa danda'e, fuula mataa isaa danda'e qaba. Ilmis akkasuma, Hafuurri Qulqulluunis akkasuma. Abbaan maqaa mataa isaa danda'e qaba. Ilmi maqaa mataa isaa danda'e qaba. Ilma kan jedhamu. Hafuurri Qulqulluunis Hafuura Qulqulluu kan jedhamu maqaa isaa mataa isaa kan danda'e. Maqaan abbaa jijjiiramee kan Ilmaa ta'uu hin danda'u. Kan Ilmaa jijjiiramee kan Hafuura Qulqulluu ta'uu hin danda'u. Wal jala jijjiiramuu hin danda'amu. Jedhee sirriitti kaa'eetu jira. Kanaafuu as keessatti gaheedhaanis maal akka ta'e adda kaa'eera jechuudha. Garuu sa'aatii waan hin qabnee fi hunda keessaniifiyyuu gaafii kana isin haa kennu. Sillaaseen qaaman sadiidha jenneera. Abbaan qaama mataa isaa danda'e, ilmi qaama mataa isaa danda'e, Hafuurri Qulqulluun qaama mataa isaa danda'e, fuula mataa isaa danda'e qaba jennee. Sirriitti waa'ee iccitii kanaa akka hubattaniif. Guyyaa boruutti yeroo sa'aatii qabdanitti wal gaafachuu hin dandeessu. Nama biraas gaafachuu hin dandeessu. Iccitii Sillaasee gaafa jennu maal jechuudha? Iccitii Sillaasee gaafa jennu maal jechuudha? Sillaaseen sadis tokkos gaafa jennu maal jechuudha kan jedhu isa kanaaf deebiin barbaadanii. Gaafii lammaffaan immoo qaama qaba jenneera Sillaaseen. Abbaan qaama mataa isaa danda'e qaba, ilmi qaama mataa isaa danda'e qaba, Hafuurri Qulqulluunis qaama mataa isaa danda'e qaba jenneerra. Qaama namaa fi qaama Sillaasee maaltu gargar godha? Qaama namaa fi qaama Sillaasee maaltu gargar taasisa? Isa kana mee fokus godhaa barbaada. Sarchi godhaa dubbisaa. Namas gaafadhaati. Borutti galgala irratti fiddanii dhuftanii jechuudha. Akka hojii mana isiniif haa kennan. Kanaaf kanneen kana lamaan. Iccitii Sillaasee jechuun maal jechuudha? Sadummaa fi tokkummaan maali? Qaama jenneeraa qaamni Sillaasee fi qaama ilma namaa maaltu addaan godha? Fakkeenyaaf amma seera uumamaa keessatti koottaanii buunaa akka bifaa fi qaama keenyatti akka fakkaatti keenyatti nama ni uumna. Qaama nuti amma fakkaattii Waaqayyootiin fakkaattii Sillaaseetti uumamneerra. Erga fakkaattii Sillaaseetti uumamne qaama keenya fi qaama Sillaasee maaltu gargar godha? Iddoo kana garaagarummaan jira waan ta'eef garaagarummaa jiru kana beekuun keessan dirqama waan ta'eef kana barbaadaa koottaa borutti hundi dhageessanii ani nageenya akka hin jenne ani nageenya nama jedhu naga godha. Mee barsiisarra deebii aanuun nageenya amma. Eeshi. Mee namni dhageessanirra deebi'aati. Mee gubbaa keessa gubbaa warra jettan keessaa mee namni dhageessan mee dafaa sa'aatiin qabna harka baasa.
ijoollee leelloo jedhe maaltu adda godheedha gaaffii tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo iccitii sillaasee maalidha? Iccitii sillaasee jechuun maal jechuudha? Maalidha kan jedhudha gaaffii kana lama. Musee itti dabaliif irra deebiif. Kanaafuu sillaaseen sadis tokkos gaafa jennu sadummaan sillaasee maaliin? Tokkummaan isaa hoo maali? Kan jedhudha. Qabaadhaa kana sirriitti. Tokko. Lammaffaan immoo sillaaseen sadummaa keessatti qaama qaba jenneera. Qaama qaba jenneera. Sadummaa keessatti. Qaama sillaasee fi qaama ilma namaa yookiin dhala namaa maaltu addaan godha? Garaagarummaan qaama sillaasee fi qaama namaa maali? Akka walitti isin jalaan boonu. Daanyee kottu ol baay'imasitti garaagarummaan qaama ilma namaa fi sillaasee nama qaama qaba jenneera miti sadummaa keessatti qaama qaba jenneera. Abbaan qaama mataasaa danda'e, fuula mataasaa danda'e qaba jennee ilmis hafuurri qulqulluunis akkasuma. Yeroo keenya qusachuu. Garaagarummaan qaama sillaasee fi qaama namaa maali? Kana addaan baastaniitu fiddanii jechuudha. Gaaficha kana sirriitti hojjettanii. Hunduu dhageessan. Musee qottoo si mijate lakkoofsa dura. Akkaataan dubbadhe sana keessa. ይህ ሙልጌታ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ላይ ሀገራዊ የሆኑ ሃይማኖታዊም የሆኑ ድንቅ ፕሮግራሞችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ ቢያደርጉት የሚያተርፉበት እንጂ የማይቆጩበት ድንቅ ቻናል ሙልጌታ ዩቲዩብ ቻናል። እዚህ ላይ የሚተላለፉትን ፕሮግራሞች ከወደዷቸው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሰዎች ሼር በማድረግ ያጋሩ። ሙልጌታ ዩቲዩብ ቻናል